Shamar kafuune akkam ooltan jecha kun oduu aynagee meediyaa irraa isin dhaqqabu guyyaa guyyaan kan isinii tamsa'u ta'uu isin yaadachiifna. Amma oduuwwan ijoodhaan kan jalqabnu yoo ta'u odeessa biyya alaarraa kan kaanu yoo ta'u bulchiinsi Puntlaandii lammiileen Itoophiyaa 23 osoo shororkeessitoota ISIS lolaa jiranii to'annoo jala oolan jechuun gabaafte. Dhimma Geerlaandii irratti Ameerikaa waliin wal gaarreffachaa kan jirtu hooggantoonni Awurooppaa deebii kennuuf qophaa'aa jiraachuun ibsame. Muummittiin ministeera Deenmaark doorsisa Piraayim Ministeer Tiraampiif deebii kennite. Kun cuunfaa ijoo guyyaa har'aan tanaati. Bulchiinsi Puntlaandii lammiileen Itoophiyaa dabalatee lammiilee biyya alaa ISISitti makamuun lolaa turan to'achuu ibse. Puntlaandii maqaa fi suuraa namoota to'atamanii biyya irra deeman waliin maxxanseera. Miseensota ISIS kan jette Puntlaandii opereeshinii hidhattoota kanneen irratti naannoo gara Almeesikitti gaggeesseen to'achuu ibse. Lammiileen osoo ISIS waliin hiriiruun lolanii to'ataman jedhaman lammiilee Itoophiyaa, Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Masri, Yemen, Morookoo, Suud Arabiyaa fi Turkii fa'aa ta'uun ifa godhame. Ministeerri odeeffannoo Puntlaandii Mahmuud Ayidiin Diriir akka ibsa kennanitti biyya kam irraayyuu kan dhufan dhiyoos ta'ee fagoo ilaalchuma wal fakkaataa warra qabanidha jechuun gabaasan. Naannoo gara Almiskaaditti humnoonni ISIS fi humnoonni nageenya bulchiinsa Puntlaandii gara waggaa tokko ta'uuf wal lolaa turaniiru. Garri kun manneen hidhattoota ISIS akka ta'es himameera. Hidhattoonni 50 ol to'atamuun milkaa'ina bulchiinsa Puntlaandiin galmeessan agarsiiseera. Muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahuun pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp miseensota boordii nagaa Gazaa ifa gochuu hordofee mana marii ministeerota ittisaa waliin walgahii hatattamaa taasisuuf waamicha dhiyeessan. Qondaaltonni Israa'el akkaataa filannoo boordii nagaa hundeeffame irratti Israa'el hin mariisifne jedhu. Achi keessaa kanneen imaammata faallaa Israa'el ta'an qaban waan jiraniif yaaddoo qaban ibsu. Ameerikaan sanbata darbee miseensota boordii hojii raawwachiiftuu Gazaa kan ifoomsite yoo ta'u, ministeera dhimma alaa Turkii, qondaalli Qatar, ministeera muummee UK duraanii Toonii Bileer fi soddaa Tiraambii Jaared Kusheer fa'aa keessatti argamu. Caasaan sirrii boordii kanaa ammallee ifa waan hin taaneef miseensonni itti dabalaman biroo jiraachuu akka danda'an eegama. Koomishiniin Tiraampii hundeeffame kunis bulchiinsaa fi tasgabbii Gazaa kan to'atan jedhaman. Boordiin hojii raawwachiiftuu Gazaa garee bulchiinsa biraa koree biyyoolessa bulchiinsa Gazaa kan hunda to'achuuf itti gaafatamummaa qaban jechuun ibsa baase. Boordiin hojii raawwachiiftuu olaanaa kanaa keessatti qondaalota biyyoota lamaan kanneen yeroo waraana Gazaa Israa'el qeeqan Turkii fi Qatar ni argamu. Kun ammoo Israa'eliif hin fudhatamne jedhama. Astiroonomoonni osoo giddugala qorannoo hawaa keessa jiranii balaaf saaxilamuun dhagayame. Astiroonomoonni orbitii dacheetirra naanna'an haalota rakkisoo ta'antu isaan mudate. Isaan keessaa tokko buufata hawaa rakkoo mudate keessa saffisaan bahuutu dhagahame. Kamisa darbe astiroonomoonni 4 kan garee 11 jedhamanii fi miseensa buufata hawaa idila addunyaa ta'an galaana Paasifik keessatti bu'an. Miseensotaa fi 4 keessaa tokko rakkoo fayyaa hatattamaan kan buufatan hawaa keessatti yaaluun rakkisaa ta'etu mudate. Kanaaf jecha buufata hawaa gadi dhiisanii bahuutu irra ture jedhama. Astiroonomoonni 4 lammiilee Ameerikaa lamaan Maayik Finkii fi Zeen Kardiman kan lammiilee Jaapaanii fi Kimiyaa Yu of Kostomoon ol liig jedhaman adoolessa keessa gara hawaatti kan balali'an yoo ta'u, karoorri isaanii ji'a 6 walakkaa turuudha ture. Garuu rakkoon fayyaa hatattamaan miseensa isaanii keessaa tokko mudate. Gareen kun hunduu erga tokko gara dacheetti akka deebi'aniif dirqisiifame. Saayireriin yookaan sagalee waamichaa yeroo balaa akka ciisanii jiranirraa
nama dammaqsu seenu hawaa keessatti ta'anii hangam akka nama rifaasisu yaaduun hin ulfaatu. Ulaa tasaa uumameen oksijiiniin suuta yaa'a yoo jiraate yookaan almooniyaan hamma ta'e qilleensa isaanii fudhatan keessatti makameera ta'uu mala aarri wayii ulaa balbalaatiin seena ture jedhu. Astiroonoonni yeroo jalqabaatiif gara hawaa deemee yoo ta'e waan akkanaa kun siif haarawa ta'uu mala ta'a. Yoo nama kana dura muuxannoo qabu taate garuu wanti akkanaa si mudatu inuma beeku jedhu. Manaajara eejensii hawaa UK kan taate Mineejiin Kiristaayin fiixee tokkotti si durbachuu mala maaltu akka ta'uuf akka jiru sitti himama. Fakkeenyaaf abiddi ka'uu akka malu amooniyaa fi wantoonni mudachuu malan biroos jira jetti. Itti dabaluunis akkaataan itti hojjetame akka homaatu mudachuu hin dandeenyetti garuummoo wantoonni hin eegamin mudachuun akka malanii fi murteeffachuu akka dandeessu kan si gaafatu akka ta'etti himama. Haala rakkisaa ta'e keessatti wantoota raawwachuu danda'amu ulaagaa ittiin astiroonoonni filataman keessaa tokko gaafiilee nu gaafatan keessatti qormaataawwan gocha keessatti kan ogeessonni xiinsammuu gaafatanii fi barbaadan namoota haala rakkisaa keessatti tasgabbii qabaatanii fi cichoomina qaban jetti. Ministeerri muummee Denmaark Maatee Frederiksen Awurooppaa dirqisiisuun hin danda'amu jechuun doorsisa Doonaald Tiraampiif deebii kennite. Tiraamp carraaqqii Ameerikaan Girlaand to'achuuf jettu kan gufachiisan yoo ta'u biyyoota Afrikaa 8 irra qaraxa akka kaa'u dhaaddateera. Tiraamp kutaa bulchiinsa hanga tokko ofiin of bulchitu Girlaand akka fudhatu ibsuu hordofee biyyoota karoora isaa hin fudhannerra qaraxa akka kaa'an beeksisuun isaa Awurooppaatti atakaaroo uumeera. Biyyoonni 8 qaraxni irra kaa'amuuf jiran jedhaman ibsa waloo baasaniin karoorri Tiraamp adeemsa balaa qabuudha jechuun ibsan. Qaraxa kaa'uudhaaf dhaaddachuun hariiroo balleessaa Denmaarkiin akkasuma Girlaandiif ummaticha guutummaan guututti deeggaras jedhan. Kanatti aansuudhaan Chaayinaan dinagdeen ishii parsantaa 5 guddachuu ibsite. Chaayinaan dinagdeen ishii parsantaa 5 akka guddatu kan ibsite kun ammoo karoora Chaayinaa waggaatti guddachuuf qabatte kan guute tahuu ibsite. Chaayinaan bara 2025 dinagdee ishii parsantaa 5 akka guddatu karoorsitee turte. Guddinni kun ammoo waraana daldala Tiraamp irratti bane keessatti galmaa'e. Guddina dinagdee Chaayinaa kanaaf kan gumaache ammoo damee oomishaa fi alaa ergii akka tahe ibsameera. Chaayinaan akka addunyaatti daldala guddaa galmeessuun ibsite. Daldalli al ergii Chaayinaa bara darbe galmeessite $1 tiriliyoona takka tuqaa takka kan tahuudhas jedhame.